Kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii naga kootu isinis bakka jirtanitti baga naganaaf qabaatan isiniin jecha egaa har'as jechuudha akkuma aadaa keenyaa barumsa haaraa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha barumsichi aan har'a qabadhee dhufe kun akka itti gammadanis abdiin qaba kanaafuu isinirraa baduu xiyyaafamuu dursee dhiifama isiniin jecha akkasuma jechuudha barumsichi keenya har'aadha maali kan jedhu ajaa'iba nuti viidiyoo tokko haa ta'u sagalee haa ta'u iddoo lafa namni itti wal ga'u takka lafa tuutaatitti ni waraabna hogguu waraabnee jenne sagaleen isaa hin jeeqa kanaafuu haala kamiin sagalee jeequ san irraa barreessuu dandeenya fakkeenyaaf viidiyicha lafa walga'ii wayiitti waraabna sagaleen isaa hin jeeqa hogguu sagaleen sun jeeqe nuti bifa kamiin irraa balleessuu dandeenya kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Aappichi ammoo kan isin dhiyeesse aappii mallaqaan bitamu kan beeksisa tokkollee hin qabne tolaan isiniif qopheessee jira jechuudha. Kanaafuu isinis maarree hoggoonni isin bira gahee jee like share waliif gochuun akkasuma ammoo subscribe warri haaraa taatan gochuun nu jajjabeessaa. Telegiraama keenya akkasuma barsiisa Oromoo Sidelaap kan jedhu joon gochuun linkii isaa viidiyicha kiyya kamiin jalaayyuu ni argattu. Isiniin jecha gabaabinumaan intro tana booda gama barumsaatti achi isin dabarsa. Egaa intro booda ammas deebinee dhufnee jirra jechuudha. Egaa aappichi keenya har'aadha. Maalii fi nu gargaaraa silaa kunoo akkana jettee akkamitti eessa argannaa tolaan kan jedhu linkii viidiyicha kana jalaa argachuu dandeessu gabaabinumatti. Kanaaf aappicha keenya kana ni banna hogguu banneetiin jennee aappichi haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Hogguun jalqaba kanaan nu dhufe nuti eessatu hidha jennaan barruu jalqabaa tana irraa will using the app kan jettu kanarra ni tuyna. Achi booda hoo eessatu hidha jennaan akkasuma ammas allawtan jettu barreeffama bulee malee daalachiin dalaguu ni beeytanii kanaafuu kanuma jalqabarra jirtu kana ni tuyna. Hayyee achi booda hoo eessa nu geessa kan jedhu bifa kanaan nu fida. Hoggoonni bifa kanaan nu fide nuti maal goona jennaan cancel kan jedhu fayyadamna jechuudha. Hogguu cancel kan jedhu fayyadamne amma hoo as nu geessa akkam goona jennaan accept kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Hayyama kanaafi kana booda hoo akkam goona kan jedhuuf ammas continue bakka jettu tana ni tuyna. Hogguu tuyne application'ichi guutumaan bifa kanaan nuuf banee jira. Ajaa'iba. Mee amma fakkeenyaaf aan sagalee wahii asii uf biraa jechuudha. Fakkeenyumaaf banee waan ta'e tokko jechuudha. Asii sagalee kiyyallee waraabee isinitti agarsiisu hangam dhugaadha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf an amma asii sagalee waraabuudhaaf amma asii sagalee kanallee hin banaa asii ammoo rikoordiillee hin waraabaa akkamitti akka inni nuuf qulqulleessu wajjin ilaalla jechuudha. Dhugamoo soba kan jedhu viidiyoo ta'ee rikoordii isin waraabdan ta'ee akka ajaa'ibaatti sagalee qulqulluudhaan yoo sagaleen jeequ bira jiraate sagalee ajaa'ibaa kanaan inni nuuf qulqulleessa. Masalan mee nama sagalee dura waraabe hin qabu waan ta'eef mee amma asuma sagalee waraabuudhaaf jala kanatti isii kana sagalee kunoo kan maayikii kaas jiru kana ni fayyadama jechuudha. Kan maayikii kaas jiru kana hogguu tuqee jedhe kunoo maayikii jala kana jirtu ni argitan jedhe yaada haala kanaan naaf fide. Hogguu naaf fide amma an waraabuudhaaf eessa tuqa jennaan kunoo isii tana tuqa bakkitoo amma isin agarsiisaa jiru jechuudha. Isii tana al takka yoo gattuqe haala kanaan naaf fida. Maal naan jechaa jira iddoo itti save gootu filadhu naan jechaa jira jechuudha. Kanaafuu choose jennee keessa seenne jechuudha. Fakkeenyaaf choose file jechaatiin jira. Fakkeenyaaf iddoo isaa filadhu naan jedhaa jira. Bakka itti save gootu fakkeenyaaf anamma haala kanaan qafoo kiyya keessa nagalchee jira. Guutumaan guututti isin agarsiisuu barbaadeeti booda hin dalagu akka isin hin jenneef jechuu walii galatti. Kanaafuu amma inni haala kanaan naaf fidee jira. Hogguu haala kanaan naaf fidee fakkeenyaaf jala kana ammas ni tuqa. Hogguu tuqee jedhee haala kanaan hayyama na gaafata allaw jee hayyama kennaa fi hogguu hayyama kenneef iddoo filadhee jira. Kanaafuu amma waraabuu ni danda'a. Eessi tuqannaan itti deebi'ee ammas bakki fakkii maayikii tan gubbarra jirtu sun taane tan jalaa tana tuqa. Hogguu an sii tuqeetiin jee kunoo haala kanaan amma sagalee kiyya waraabuu eegalaatiin jira jechuudha application'ichi.
haala kana yoo goone jechuudha kunoo amma sagalee sekendii 30 takka waraabee jira jechuudha isinumatti agarsiisuuf haala kanaan mee play haa goonu hogguu nuti play goone maal ta'a kan jedhu wajjiin ilaalla jechuudha. Ashama kabajamtuu tilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii annaga kooti isin akkam jirtu baga naga jiraattan isiniin jedha akkasuma ammoo barnoota keenya har'aa keessatti haala kamiin sagalee akka fakkeenyaaf amma bifa kanaan sagalee isaa qulqullina hin qabu naaf fidee jira jechuudha akkuma amma dhagahaa jirtan kanatti sagaleen isaa qulqullina hin qabu kanaafuyyuu anamma sagalee kana qulqullina waan hin qabneefu sagalee kana fakkeenyaaf as gubbatti baasee sirreessuun barbaada kanaafu audio kan jedhu filadhaa erga pilaasii filadheen booda jechuudha achi booda kunoo record kan jedhu hin jira isa filadhaa kan reefu waraabe jechuudha haala kanaan oggu'an filadhee fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kunoo naaf fideetiin jira jechuudha haala kanaan kunoo amma inni gama appichaatti as fudhataa jira jechuu sagalee kana kunoo 98 dhibba okay finishing kan jedhu kana dhufee jira jechuu amma sagalee kana erga dabarsee amma play original kan jedhu kana ni tuyi ashama kabajamtuu tilmaan Oromoo fakkeenyaaf amma kunoo asii Kamaal Ustaaz Kamaal Hibboo Rabbi rahmata isaa godhu akkuma sagalee isaa si dhageettan kana hin jeeqam kanaafuu sagalee haala dhageettan kanaan kun amma Kamaal Hibbootu jala jira mee amma kun originala banne kan haa bannu mee irraa haqame tan kana hin jeeqam kanaafuu sagalee baay'ee haa ta'u nama tokko haa ta'u bifuma kana viidiyoo haa ta'u kallattii irraa ittiin balleessinu bifa amma argitan kanaan jechuudha akka isinitti tolu abdiin qaba kanaafuu seef godhuu barbaannaan kunoo as bira toyxan pilaasiin kun hogguu fidachuu barbaadan sagalee fudhachuuf malee isin fayyadu kun ammoo nuti bakka kanatti jechuudha amma as bira save as kan jettu kana ni tuyna sagalee kana gabaabumatti save godhuu dandeenya isinin jecha barumsi keenya har'aadhaa kanumaan nu haa ga'u jecha appilikeeshinicha iddoon isin argachuu dandeessanii linkii an isiniif kaa'u fayyadamuudhaan jechuudha kallattiidhaan linkiin an isiniif kaa'u sun jechuudha iddoon isin geessu kallattiidhaan linkichi sun fuudhee iddoon inni isin fidu jechuudha kunoo bakkitoo kana isin geessu hogguu inni as isin geesse jechuudha haala kanaan linkichi fuudhee iddoo kana isin geessa linkiin an isiniif kaa'u kun jechuudha kallattiimaan fuudhee linkichi haala kanaan jechuudha iddoon inni isin geessu haala kanaan erga linkii an isiniif kaa'e kana fayyadamtanii jechuudha linkiin kun fuudhee kallattiidhaan iddoo aappicha isin buufachuu dandeessan isin geessa jechuudha iddoon aappicha isin buufachuu dandeessan kunooti kanaafuu linkii viidicha jala isiniif kaa'a achi booda sekendii sadii maal jedheen laakka'a achi booda ni eeggattu kanaafuu hogguu eeggattan isin kunoo bifa kana isiniif fida hundi isaaniitiyyuu kan 2022 ji'a 7ffaa bulii 16tti abdeet ta'anidha garuu isin kan buufattan kan jalqabaa kana ta'uu qaba gaddeemtanii jechuudha kunoo linkii 4tu jira kan jalqabaa kana buufattan jechuu kan dhumaa isaa kan eegana ammallee kunoo volteejii isaa 7.4 irra jiru kana buufattanii fakkeenyaaf isa kana al takka gattuudha hogguu gattuudha jenne haala kanaan jechuudha gattuudha yoo jenne fakkeenyaaf amma linkii kana kan jalqaba irra jiru yoo gattuudha kun download again jedha waan dura buufadhee jiruufu lammaffaa buufachuu barbaadanaan jedhee na gaafataa jira lakki hin barbaadu kana waan ta'eef nama cancel jedha isin garuu download jettan again isinin jedhee isinin gaafatu download again isinin fidu download jedhee isinin fida kana fakkaata barumsichi keenya har'aadha hanga barumsa birootii walitti deebinutti nagatti isinin jechaa garuu like